Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyooosaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53ffaa irraa isinii darbu. Guyyaan har'aa wixata 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 29 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan jirtu immoo Tegisti Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan qophii kana istuudiyoo irraa isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa immoo kan isiniif dhiyeessitu Tujubee Oraati. Garasittiin isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa sababa labsii yeroo muddamaan kan ka'e namoonni hidhamaa jiraachuu laalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa humnoonni seera eegsisan shakkamtoota gareelee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan akka hidhaniif mirga kennuufiyyuu komishinichi akka jedhutti hidhaan sun gosaan adda ba'ee ijoollee hanga umuriin isaanii waggaa 10 ta'uuf harmoolii maanguddoota ta'an of keessaa qabaachuusaa adda baafadheeraa jedha. Miseensonni maatii kanaa namoota kana akka isaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddessee jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin Dirree Dhawaa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shororkeessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa akka gamtaa Afrikaa Oluseegun Obaasanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan Maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin mari'achuu isaanii dubbii himaan paartichaa ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa geggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura taa'aa gamtichaa Eebbaa Kolondoollee imala Maqalee kana mirkaneessaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun Maqalee keessatti marii erga geggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuun kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itoophiyaa irratti har'a marii ni geggeessa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasanjoon Maqaleetti geggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuufi. Har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeerri deettaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa adda Salaamaawwiit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni diimokiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaaf hokkara hojii dhaabiinsaa geggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababaa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Eebila bara 2019 Pireezidaant Albashiriin aangoo irraa ka darbe hokkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee Kaartum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiiftotaa akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsaa mormii uummati biilsa ministirii barnootaa ka Kaartum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda Burrii jedhamu kan Kaartuumiif naannolee laga Ombaadaa kan Omdurmaan keessatti illee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Medaan, Nyaalaaf Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyeem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Ayirlaand, Lugzamburg, Neezerlaandis, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidin, Yuunaayitid Kiingidamii fi Yuunaayitid Isteets Komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa 3 bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021tti geggeessanii ba'iisaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. Naannoowwan hanga tokko seenuu
uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyuu Koomishinni mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf kan Itiyoophiyaa hojii loogiin alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Koomishiinarittiin olaantuun akka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaannaa miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabee qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa ilaalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'ullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinuu bahee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchanillee cimsinee jajjabeessina kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan bahe kun. Itiyoophiyaan sabatiinsa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsi sun gaanfa Afriikaaf bakka bu'aa olaanaa akka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waariinsa qabu akka argamu ni hojjenna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets uggura imalaa innaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara Yuunaayitid Isteetsitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fideen dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Koorneelitti Piroofeesara barnoota Ikoonomiksii fi Biizinasii kan ta'an Todd Knob akka jedhanitti ennaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii boba'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteets keessaa waaltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteets daangaa ishee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets masjiidota Kaalifoorniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gama laaleen mootummaan Yuunaayitid Isteets iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun summaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaaginaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera. Eenyuun dhufee nutti dubbata. Kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe Taarikuun. Waltajjii irratti kaleessa kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenshaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii har'aa fiigicha irratti xiyyeeffata itti aanee dhiyaata. Sanbata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa dorgommiin fiigichaa sadarkaa adda addaa biyyoottan adda addaa keessatti taasifamaniiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Niiwuork keessatti fiigichi maaraatoonii taasifame isa tokko. Maaraatooniin magaalaa Niiwuork inni baranaa isa waggaa waggaadhaan taasifamuu qofa miti. Maaraatoonichi erga jalqabame waggaa 50 guuteera. Inni jalqabaa fulbaana 13 bara 1970tti taasifame. Yemmuu sana namootaan 127 qofatu irratti hirmaate. Bara darbe sababa COVID-19 kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe malee waggaa waggaadhaan ittuu walirraa hin citin barana ga'eera. Fiigicha guyyaa kaleessaa taasifame irratti gara nama 30,000tu hirmaatee jedhameera. Fiigicha baranaa irratti dorgommii dhiiraatiin hin mo'atu jedhamanii atileetota eegamaa turan keessaa Qananiisaa Baqqalaa tokko ture. Haa ta'u malee Qananiisaadhaaf hin taane. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 12 fi sekoondii 52 xumuruudhaan ja'affaa ba'eera. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 22 xumuruudhaan kan tokkoffaa ba'e lammii Keeniyaa Alberti Kooriiriiti. Waldorgommii dubartootaatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 39 xumuruudhaan kan tokkoffaa baate ammas lammii Keeniyaa Peres Jeepichirchir kan jedhamtudha. Abaabelii Shaanee lammiin Itoophiyaa sadaffaa baateetti. Abaabelii rikoordii walakkaa maaraatoonii qabattee kan turteedha. Maaraatooniin Niiwuork rakkoo dhibee koronaatiin addaan citee ture barana deebi'ee jalqabamuu isaatii fi jiraattonni magaalattii itti gammaduu isaanii ibsaniiru. Karaa biraatiin fiigicha kiiloomeetirii 5 sanbata dheengaddaa biyya Faransaay magaalaa Liil jedhamtu keessatti taasifameen dhiiraaf dubartootaan lammiileen Itoophiyaa milkaa'aniiru. Fiigicha dorgommii wal makaa yookiin miiksd rees jedhamee beekamu kanaan Daawit Siyyumii daqiiqaa 14 fi sekoondii 41 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeessitee mooteetti. Atileet Masarat Maammoo sadaffaa baateetti. Dorgommiidhuma kanarratti dubartootaan kiiloomeetirii 10 tokkoffaadhaa amma ja'affaatti lammiilee Keeniyaa 5tu keessatti argama. Abarraash Minseeoo Itoophiyaa irraa 4ffaa baateetti. Dorgommii dhiiraa kiiloomeetirii 5 Berrihuu Aragaawii daqiiqaa 12 fi sekoondii 52 tokkoffaa ba'ee moo'eera. Yaasin Hajii immoo sadaffaa ba'eera. Dorgommii biyya Faransaayitti taasifame kanarratti kiiloomeetirii 10 kan hirmaate Cimdeessaa Dabalaa Guddataa daqiiqaa 27 fi sekoondii 16 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Addalaaddaloo Maammoo immoo lammaffaa ba'eera. Dilbata fiigicha maaraatoonii biyya Tarkii magaalaa Istaanbul keessatti taasifameen dubartootaan lammiin Itoophiyaa Ayyaantuu Abdii sadaffaa baateetti. Gaafuma guyyaa dilbataa kana biyya Ispeen magaalaa Baarseloonaatti dorgommii maaraatoonii taasifameen walmorkii dubartootaatiin lammiin Itoophiyaa Taadduu Tashoomee tokkoffaa yemmuu baatu Siisaay Masarat lammaffaa, Masarat Ballatee sadaffaa, Baqqalachi Guddataa 4ffaa ba'uudhaan walitti aansanii mo'aniiru. Magaalaa Ispeen biroo Saan Sabastiyaan jedhamtu keessatti dilbata dorgommiin fiigichaa qarxaamura biyyaa taasifamee ture. Dorgommii kanarratti dubartootaan Zannabuu Fiqaaduu moo'ichaa gonfatteetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaaf nu wajjiniin tura. Kalama sadii afurii karaa dheeraa miila muuri. Kalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muuri. Kalama sadii afurii mirga goorii Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin keenya har'aa asirratti raawwata. Qophii boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa. An Bafqaaduu Morodaati nagaatti.